Odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaadhaan isinitti hima. Oduu keenya jalqabaatiin Jawaar Mohaammed eebba kitaaba isaa Daalaas Teeksas irratti gaaffilee hirmaattota irraa isaaf dhiyaataniif deebii deebise. Gaaffii hirmaattotaaf isaaf dhiyaatan keessaa tokkos birrii guddaa baankii Itoophiyaa irraa qabda siin jedhu birrii ati Itoophiyaatti baankii irraa qabdu mootummaan sirraa fudhate jedhamaa jira. Dhimma kana nuuf deebisi haqni jiru maalla jedhamee gaaffii gaafatameef birriin koo harka mootummaa Itoophiyaa kan jiru yoo jiraate Dammaqaa Nagaasaa fi Haabtaamuu Lamuutiif haa kennamu jedhee dubbatee jira. Malleen Jawaar Mohaammed ka mootummaan Itoophiyaa mootummaan Abiy qabatee jiraate fuudhee Dammaqaa Nagaasaatii fi Haabtaamuu Lamuutiif haa kennamu. Egaa daawwattoota keenya madhumaatti na waliin tura dhimma kana bal'inaan kanan irraa haasa'u ta'a. Oduu gama biraatiin mornoonni Itoophiyaatti hidhatanii socho'aa jiran uummataaf kan hin qabsoofne ta'uu gochi isaanii iyyuu ragaadha jechuudhaan ambaasaadar Kumaa Dammaqsaa dubbatanii dhimma kanas bal'inaan anaasaa haga dhumaatti na waliin tura. Oduu gama biraatiin immoo Tigraay magaalota garaagaraatti hiriirri bulchiinsa yeroo fi dureewwan waraanaa deeggaran gaggeeffamee jira. Dhimma hiriira Tigraay kanas bal'inaan isinitti hima haga dhumaatti na waliin tura. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii kana sabskiraayib gochuun dagatina. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin Jawaar Mohaammed waltajjii eebba kitaaba Daalaas Teeksasitti gaggeeffame irratti gaaffilee hirmaattota irraa isaaf ka'eef deebii kennee jira. Gaaffiin hirmaataa eebba kitaabaa tokko irraa isaaf ka'es birrii guddaa baankii Itoophiyaa irraa qabda siin jedhu birrii ati Itoophiyaatti baankii irraa qabdu mootummaan sirraa fudhate jedhamaa jira. Dhimma kana irratti maal jetta jechuudhaan Daalaas Teeksasitti waltajjii irraa namni tokko isa gaafatee jira. Gaaffii kanaafis Jawaar akka kana jechuudhaan deebisee jira. Dhimma kana dhaga'een jira. Maallaqa biliyoona 1, biliyoona 2, biliyoona 20 isarraa qabanne naan jedhu maallaqichi meeqa akka ta'e garuu jarriyyuu irratti waliif hin galle jechuudhaan itti dabaluudhaanis yoo maallaqa koo kan qabaatan ta'e fuudhanii miseensota isaaniif haa raabsanii maallaqa koo mootummaan Itoophiyaa harkaa qabaannaan fuudhee Haabtaamuu Lamuu fi Dammaqaa Nagaasaatiif haa kennu jedhee dubbatee jira. Itti dabaluudhaanis ani nan mallatteessaa fi isaaniif haa dabarsu jedheetu jira. Haasaasa akka itti aanutti dhaggeeffadha. Horii guddaa biyya keessaa baankii keessaa qabda jedhan mootummaan sirraa fudhate jedhanii dubbatu. Ummataaf maal deebifta? Dhaga'iitiin jira. Maallaqa biliyoona waliin galle malee isaanis biliyoon 1, biliyoon 2, biliyoon 20 irraa qabannee jiran. Yoo irraa qabattan fuudhaati miseensa sun keessa ni raabsaa jiru. Malleen Jawaar Mohaammed ka mootummaan Itoophiyaa mootummaan Abiy qabatee jiraate fuudhee Dammaqaa Nagaasaatii fi Haabtaamuu Lamuutiif haa kennamu. والله يا الرجل Oduu gama biraatiin mornoonni Itoophiyaatti hidhatanii socho'aa jiran uummataaf kan hin qabsoofne ta'uu gochi isaanii iyyuu ragaadha jechuudhaan ambaasaadar Kumaa Dammaqsaa dubbatanii ambaasaadar Kumaanii dubbii isaanii kanas kan dubbatanii turtii gaazexaa Bariisaa waliin taasisanii yoo ta'u Itoophiyaa keessatti mootummaan jijjiiramaa gara aangootti dhufu hordofee keessumaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraatti mornoonni qabsoo hidhannoo gaggeessan jiraachuu dubbatanii jiru. Mornoonni kunniin kaayyoo fi mul'ata qabsoo kan of keessaa hin qabne kanneen saamanii duramuuf socho'anidha jechuun kanaafis nama ukkaamsanii maallaqa gaafachuu, gudeeduu, ajjeesuu fi hammeenya isaan qaqqabsiisanis hedduudha jechuun dubbatanii jiru. Qabeenya barbadeessaa lammiilee nagaa fi siivilii ajjeesaa qabsoon gaggeeffamu kaayyoo kan hin qabnedhas jedhanii mornoonni kunniin gocha isaanii badisaarraa akka deebi'aniif uummanni nu ga'e jechuu qaba jechuudhaanis ibsanii osoo karaa dimokiraatawaa qabsaa'uu hin danda'amu waraana kaasuun lammiilee nagaa qaama hir'isuun qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuun qabsoo dogoggoraatis jechuudhaan dubbatanii uummataaf hin qabsaa'a jechaa uummata ofii ajjeesuun qabsoo hin jedhamus jedhanii qaamonni kunniin waamicha nageenyaa mootummaan taasiseef gurra isaanii kennuu akka qaban dhaamanii jiru. Waamicha mootummaan taasiseef hordofuun kanneen karaa nagaan qabsaa'uuf dhufan murtee sirrii fi kan yeroon barbaadu kan jiran ambaasaaddarri kun kanneen hafanis galuu akka qaban dhaamanii jiru. Maqaa qabsootiin saamichi qaqqabu qaamni lammiileen nagaa hir'atuu fi ajjeefamuu seenaa keessatti nama gaafachiisa jedhanii waamicha taasifame fudhachuun ammayyummaa ta'us eeranii jiru. Jaarraa amma keessa jirru kanatti gamtoomnee hiyyummaa seenaa gochuu osoo qabnu qawwee kaasuun miira finxaalessummaan guutamanii kiiloo 4 galla ololli jedhu sirrii akka hin taane eeranii jiru. Dimokiraatawaa ta'anii filannoon kiiloo 4 galuun osoo jiru murnoota seera maleeyyii qabsoo waraanaa yeroon itti darbeen nageenya booressan saamichaa fi ajjechaa raawwatan qaama hir'isaa biyya goolan gocha sirrachuu qabus ta'uu dubbatanii jiru. Itti dabaluudhaanis uummanni murnoota kanneen ofirraa qolachuuf nugaa jechuu qaba kan jiran ambaasaadar Kumaan warreen
ta'een kaayyoo qabsoo beekan nagaan deebuu akka qabanis dhaamanii jiru. Uummanni jireenya isaa injifachuuf socho'u murnoota kanneeniin lubbuu fi qabeenya isaa dhabaa deemuun daran kan nama qaanessuu fi kan dhaabachuu qabu ta'us dubbatanii jiru. Fedhiin aangoo isaan keessa yoo jiraate caalmaa yaadaatiin siyaasa gabaan barbaadu qabatanii dhiyaachuun gahaa ta'us kaasanii jiru. Rakkoon nageenyaa imala guddina biyyaa duubatti kan harkisu seenaatiinis kan nama komachiisu waan ta'eef warreen biyya isaanii dhiiksan qalbii diddiirrachuu karaa nagaa filannoo godhachuu akka qaban dhaamanii jiru. Oduu gama biraatiin Tigraay magaalota garaagaraatti hiriirri bulchiinsa yeroo fi dureewwan waraanaa deeggaran gaggeeffame. Garaagarummaan gareewwan TPLF lamaan gidduutti uumame bal'ataa dhufuu isaarraa kan ka'e waldhabdeen isaanii gara deeggarsaa fi mormii addabaabayiitti jijjiirramee jira. Hiriirri uummataa kunis kan eegale guyyootaan dura dureewwan waraanaa garee Dabratsiyooniin deeggaramu cinaa dhaabachuun ibsa baasuu isaanii hordofeetidha. Gareen TPLF kallattii lamaan dhaabbatan kanneen deeggaranii fi morman dhuma torbanii irraa kaasee addabaabayiitti bahuudhaan ejjennoo isaanii ibsuudhaaf qophaa'aa ta'uu isaanii wayita ibsanitti bulchiinsi naannichaa hiriirri homaatuu gaggeeffamuu akka hin danda'amne akeekkachiisee ture. Haa ta'u malee Majjii 26 magaalaa guddoo naannichaa Maqalee dabalatee Addigiraatii fi Adwaa keessatti illee hiriirri gaggeeffamee jira. Dabalataanis bulchiinsi yeroo Tigraay fi gareen TPLF Dabratsiyooniin durfaman toora feesbuukii isaanii irratti magaalotaa fi aanaalee hedduu keessatti hiriirri deeggarsaa gaggeeffamuu suuraadhaan deeggaranii ibsanii jiru. Hiriirawwan kunneen kan gaggeeffaman biiroon nagaa fi tasgabbii naannichaa akkasumas waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa hiriirri deeggarsaas ta'e kan mormii akka hin jirree fi gaggeeffamuus akka hin qabaanne akeekkachiisuun ibsa erga baasanii boodadha ture. Aangawoota TPLF gidduutti garaagarummaan uumamuun ifa kan bahe walakkeessa bara darbee keessa yoo ta'u caalaa kan cimaa dhufe immoo yaa'ii waliigalaa dhaabbatichaa adoolessa darbee wayita gaggeeffamettidha ture. Gareewwan dura taa'an TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi pirezidaantii bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaatiin durfaman wal himataa turaniiru. Dhiyeenya kanas gareen Dabratsiyooniin durfamu walgahii gaggeesseen aangoonni bulchiinsa yeroo kan TPLF bakka bu'uun iddoo qabatan waan ta'aniif iddoo akka gadi dhiisaniif gaafachuun isaanii ni yaaddatama. Kan hordofuunis walaba fakkaachaa kan turan dureewwan humna waraanaa naannichaa bulchiinsa yeroo dadhabaan kaafamuun kan biraan bakka buufamuu qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Bulchiinsa yeroo Tigraay immoo ibsa kanaan fonqolcha mootummaati sababii ta'eef seeraanis ta'e haamileedhaan fudhatama kan hin qabnedha jechuun ibsuun isaanis ni yaaddatama. Oduu gama biraatiin Somaaliyaa fi Masriin shororkeessummaa waliin waraanuuf walii galanii. Somaaliyaa fi Masriin shororkeessummaa waliin waraanuuf walii galuu ministeerri raayyaa ittisaa Somaaliyaa beekse. Oduun kun kan himame ergama gamtaan Afrikaa Somaaliyaatti gaggeessu tibbana hojii eegalee wal qabatee marii teeknikaa taasifame hordofeetidha. Ministeerichi ibsa baaseen mootummaan federaalaa Somaaliyaa Masriin garee QRGTs balleessuuf gaheen isheen taphattu waan beekuuf gumaacha isheen biyyoota biroo waliin ta'uun gumaachituun an kabaje jedhee jira. Pirezidaantiin Somaaliyaa Mohammad Sheek Hassan tibbana Kaayirootti argamuun pirezidaantii Alsiisii waliin mari'achuun isaanis ni yaaddatama. Gaggeessitoonni kunneen hariiroo biyyoota lamaanii gara walta'iinsa tarsiimootti guddisuu isaanis ibsanii turani. Kana malees aangawoonni Somaaliyaa viizaa malee gara Masrii akka gara waliigaltee kanaan eeyyamamee jira. Biyyoonni lama waliigalteetti karaa yaadsaa hagayya 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mallatteessanii turani. Biyyoonni lamaan hariiroo diinagdee qabanis kan guddisan yoo ta'u daldalli bara 2023 keessa doolaara miliyoona 31 ture. Bara 2024 gara doolaara miliyoona 59tti guddatee jira. Egaa daawwattoota gammee miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Warri chaanaalii keenya haaraa taatan chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun dagatina. Akkasumallee viidiyoo kana laayik gochuudhaan nu bukkee dhaabadhaa. Waan waliin turtaniif galatooma nagaan tura.